irraafaa jiraattan hin barsiisa. Nama cina kee jiru baga gammaddanii. Irraafaa jiraattaa. Namni baay'een beelaadha. Baratee kompiliiti digirii baatee dhagaa kan qaxaqatu as keessa jira. Hin jiruure? Maaliif? Dibata zawduu namarraa caalu baatee madirakii taa'ee kan beela'u as keessa jira. Maaliif? Ergaasii qaba. Garaan keen gaddin irraafaa jiraatta. Inni tokkoffaan maaliidha? Irraafaa jiraachuudhaafi nagaama jiran. Waan xinnoo kana Yesuus hin guddisaa. Me jedhana dukka waan xinnoo koo jedha. Jira. Amantii keessa gali tokko. Ogeessi mana yaalaadha yookiin beektonni mana yaalaadha. Qubattii koo kana kaanserii qaba yoo ta'e dabanii qubattii kutu. Maaliif? Dhandha koo keessa galee warra kaa'itti akka hin dabarreef. Maaliif dhukkubni koo na keessaa tirfaamma akka hin taaneef. Harka kee achi ol kaasi. Irraafaa na godha Waaqayyo jedha. Inni lammaffaan attamitti irraafaa taata beektaa jira. Inni dubbatu kun Yesuusidha. Mee ameen jedhaa yaa kaati. Inni dubbatu kun eenyudha? Yesuusidha. Kanaaf irraafaan ta'a. Macaafa qulqulluu keenya keessaa wantoonni kun iddoo baay'ee jiru. Luqaas 9 lakkoofsa 15 isaaniin akkuma abboometti hunduma isaanii teessisi. Kan lafa sana jiru qurxummii 2 biddeen 5 kan nyaachuuf taa'u 5,000. Macaafni ati baattu akkasiin jedha. Namni waan xinnoo irratti amaname waan guddaa bira ga'uudhaaf jedha. Namoota 5,000tu jira. Isaan keessaa Phexros faas jiru. Yemmuu garmi kono 5,000tu jira. Phexros jecha tokko dubbate. Namoonni baay'eedha gara katamaatti deebi'anii jedhe. Maaliif abbaa nama dandee waa bitatee nyaatu jennaan Yesuus akkas jedhe. Ishii deebisin jenneen isin keessaa jedhen nama tokko horkaa waan jiru jedhe. Namittiin waar baattu sun 5,000 keessa jirtu. Hennaani lana garuu jiraa jetteen maaltu jiraa jedheen mucaa tokkotu biddeen 5 qurxummii 2 baatee as keessa jiraa jennaan waan dubbanneef gatteessisi kaa'e. Amma tu anaaf si'iitii dhuguma nyaannee quumnannee qurxummii 2 biddeen 5 gatteenya. Kun ikkoo yaaduma godhatannee baana malee. Ergaan si qaba. Gatteesseen eeggatta. Fuudhan gatteesseen eeggatta. Isa eenyu keessaan qabne bishaataa siilaata Yesuus. Gatta'anii eeggachuudhaan amma rakkinni gatteenyeen eeggannu. Jireenya gaarii, gaa'ila gaarii, tajaajila gaarii, dibata gaarii, damoosa gaarii gatteenyeen eeggannu. Isa Waaqayyo akka hin duunee fi lafaa fuudhee waa keessa nu kaa'eeti. Halleluuyaa jetti. Iddoo nama jiru jedha. Kan kootuun ta'in taa'een eegaa iraayidha. Bakka akkasitti walii agallu. Iddoo paabrikaati galtee kakuu kee achi taa'ii na eegiidha. Akka nanne akka waan biraa keessa hin geenyeef achi taa'ii na eegiidha. Malee irraafaa miti. Kan chaayinaaf waardiyyaa ta'een irraafaa koo miti. Farda miicaa akka ku eegi, makiinaa miicaa akka ku eegi, koshina fudhachaa jirtaa, koshina saratanyaa ta'a akka ku eegi, fudhachaa jirtaa, harka namaa keessaa gargaara hin fudhattaa. Inni siif dubbatame isa miti raawwachaa isaa eegi. Inni itti baruu wallaalle tokkoon isinitti hima. Dhaloonni si'anaa damoosa dhaale nama cina kee jiruun damoosi dhaala kee hin ta'in jedhe. Ati jireenya miraakilii jiraatta kana boodanii. Jireenya miraakilii jiraatta kana booda. Miraakilii diroonii hin rukutu. Miraakiliin qabamee ni dhamu. Miraakil jechuun kan namicha amaneeti. Namni manas kee jira. Siif kennamaa itti jiraatta. Yeroo tokko namoota irratti kan dubbii kaasu maal ennaa jettan guddina keenya dubbii kaasa. Irraafaa jiraachuudhaaf maal ta'u wayyaa inni dhumaa ennaa jettan waa of harkaa qabaachuutu barbaachisaadha. Anamma Yesuus miraakilii godhe garuu Phexrosiis hin janye namoota 5,000 hin janye gurbattii miraakiliidha. Biddeen 5 qurxummii 2 nama 5,000 ga'e. Yesuus waaqa jajamuu irra jiru gurbattiidha kan jajamu lafa Yesuus jiruutti sana baattee teessi. Qurxummiinis kunuutti biddeenis kunuutti nama 5,000 jedhe. Isa
kumni shanan sun maal duwwaadheedha yeroo ta duwwaa raafe garuu atis nyaatte firri kees nyaate fudhattumaa ta'u gibiras kaffalte asraatas kaffalte hiyyeessas gargaarte ji'a kana booda kan kee raafaadha. Masoobii 12 ba'ee jedha gurbaa iddoo sana hiyyeessa jirtu hundumtuu yaa malennan bullee targam Phexros inni Yesuusitti tanu biddeen 5 qurxummii 2 nama 5,000 ga'an beeku beeku nama jira kee jiru atis hin beektu anis hin beeknu jedhi garuu raafaa jiraannaa waan beeknu tun ta'e waan hin beekneen waan beeknu tun ta'e waan hin beekneen wantoonni amma dubbadhu kun dhaloota keenya keessa abboota keenyaaf ta'ee ture abbootiin keenya gabatee isaanii irraa biddeen hin dhibu okolee isaanii keessaa aannan hin dhibu cidha miti sarki soolaa miti gannaa lidataa ijoollee dhanna qabaniitu korma sangaa qalu abbaa argee yaa'ee nyaata amma namni baay'atee qotiyyoon badde inka tarii jettee fudhatta yoo ta'e itti gaafatamta hin taa jettee fudhatta naa ta'e wantooti sanyii kee nyaate sitti darbee sin nyaatu. Luqaas 16 kaasii dubbisi boqonnaa 9 inni yommus biddeen 5 qurxummii 2 fuudhee gara waaqaatti ol ilaalee eebbise bakka attamitti raafaa ta'a waan qabdu hundumaa gara waaqaatti wantoonni sun waan raafaa ta'eefi biddeen 5 qurxummii 2 waaqayyotu arge harka keessatti ol kaasaa na duukaa jirtu dhimma koo jedha waaqayyotu agarsiiseera kana booda kan na jibbuuf kan na jaallatu gidduutti irraafaa kan jiraatu ana jedhi irraafaa akka isaan jiraataniif nyaatan kan godhe maaddii sana kan arge waaqayyoodha gurbaa maaddii kee waaqayyoo argu jalaan dhossin yeroo tokko tokko ifa manaa godhaa mana walii dhanneen beennu haati mana abbaa manaatti maaddii darbatti warri keenya warri waaqa hin qabne maaddii kabajaan fidanii ka'aniitu maaddii isaa irratti waaqayyoon kadhatu keenya akka faashinii ta'ee jirti isaanii waaqayyoo baaree biyya kee gadhiise tokko shir gooti isaanii irratti bilaabbo inka gara ogummaatti si deebise raafaa jiraatta raafaa jiraachuuniif raafaa jiraachuu dhabuun maaloo annaa jettan waanan jedhu kun biyya lafaa warri biyya lafaa qabu waan nyaataa waan dhugaatii garuu raafaan qaban isa isaan nyaatanii warqeeffatanii bareedan sitti hin fakkaatin xumura ijoollee isaanii argina argaa jirra kan koof kan kee irraafe ijoollee keenya argatti hundumtuu isaanis nyaatanii quufanii bartoonni immoo hurraa hafee walitti qabanii hundoo 12 warri shakkii qabdu hojii argatte raafaa walitti qabdi ameen namni baay'ee darba isaatiin summii darbataa jira kan koon beekamuudha inka manni cufame suuqii cufame qe'ee cufame jireenyi cufame kana booda maaliin banamaa irraafaadhaan banama jireenya keessan quuqubee hixaan godhina quuqubee hixaa jechuun carraan namaa baasa hamma nyaatte kaffalta anaaf baanaan siifin baane taanaan isa naalaatte na edda torban hidhattee naalaadda kaffaltee nyaachuudhatta miraakiliin quuqubee hixaa kaffalee nyaatan miti dingata sin dhufa hin fudhatta milkoofta makiinaan isaa sagalee hin qabu garuu karaan beekamne si argama firoota koo waan isin gorsa bara beelli ammaatu quufa labsa bara du'ammaatu jireenya labsa bara lollammaatu jaalala labsa keenya isa kanan nu keessa jira Yesuus irra deebi'a caamsaa ilaalle nama dhuman jeena karaa sooramnu hin beeknu maannaa jira lola ijaallee nama dhuman jeena karaa araaramnu hin beeknu dhiigannu gidduu jira narkaa budii amee jarii kaat kana yoo goone malee rakkisaan
Lola tammaate jettee lola labsinaa. Dhiigaan bitamne dhiigannu gidduudha. Beela tammaate jettanii beela labsinaa. Nuyi kakuu qabna ijoollee waaqaati maannaa nyaanna. Waan namni ollaa keetii du'eef du'a ofirratti hin labsin. Kan waaqayyo abidda kee jiraatani. Waan ati ofirratti hin beekne tokkoon sitti hima. Baay'ee dhiibamuus sitti baay'ate taanaan. Silaa seexan harkaan nun dhiibu namni waan nu dhiiba yoo ta'e seexana isa ta'u waan barbaade ta'u dhiibamuuf sitti baay'ate taanaan. Ati abdii guddaa qabda. Maaliif beektaa inni si dhiibu si ajjeesuuf utuu hin ta'in si butuudhaaf. Mee amaniiti gara gaariitti na butaa jedhi. Hojii nuti gad dhiibne yoo waaqayyoon gad dhiibne bichaadha. Waaqayyoon gad hin dhiibne taanaan sanaariyatamne kanatti dabarra. Hojiin gad dhiisee hojii irraa na aari'a ni jedhu kuni jecha keenya miti. Nu hojii kan nu dhoowwatus hojii kan nu kennus tokkicha bichaa beenna. Hojiin gad na dhiisisanii akkaman godhaa cinqatiin qabnuti. Akkas taana ammoo nutu cabna qaba kaasin caalaa isin illee waa barattanii waa warqata wayii farkaa qabdu. Isinii jedhe kene mee simbirroota laalaan warri simbirroo beektan jedheetu hoyyaan isaanii hoyyaa moototar guddaa caalan. Akka turee maa jedhe isin immoo simbirroota irra guddaa caaltu jedha. Gibiraan kaffaltu gabaarraa hoyyaan bitattu mataan tokkofattu garuu bareedduma ishee argina jedheetu guddaa caaltu jedhe. Nama simbirroo irra guddaa akka caaltu yoo beekte miraakiliidhaan jiraatta. Attamitti biddeen shaniif qurxummii lamaa nama 5,000 nyaachisaa waa dubbadheeran. Yoo amantan ulfina waaqayyoo akka jechuun maal jechuudha innama du'a awwaalaatti isinii wajjin deemaa jiru kun Yesuus ta'uusaa yoo amantan innum tabasi wajjin deemaa jiru Yesuus ta'uusaa amannaa ulfina waaqayyoo argita. Kana na godhanii sana na godhanii narra taa'anii na miicanii na tokkosanii na hamatanii na dhiitanii of keessaa baasi. Warri si dhiiban utuu sin jaalatee nafan. Innaga ameen jedhaa yaa kaate. Warri si cabsan utuu sin baatee nafan. Kuni kakuu keeti irraa hafaa jiraatta. Irraa hafaa jiraachuu barbaadda. Yaa Kiristoos keessaan ba'i. Warra achi jiran firfaariin nyaanne. Biddeen fayyaa jaatan. Warra achi hin jirreetu irraa hafaa masoobii qolama firfaarii nyaate. Warra achi jiran fayyaadhuma nyaatan. Kottaa sanbata guddaa waldaa kottaa fayyaa nyaattu. Guyyaa jaa hojjettee guyyaa torbaffaa sammuu keessa dhukkubaa hin maraatte shiliingaa turraa bu'ee walga'iin qabadha. Nama du'a irra malee qaqqaboodha. Kot firfaarii nyaachuu irra fayyaa nyaachuu si wayya. Hojjetu reennattu biiroo mootummaa dhiifte. Sanbata guddaa warri waldaa dhaqan irraa kaasee jilmeeffadheen dubbadha. Jireenyi irraa hafaa jiruun irraa hafaa firfaarii namaa nyaatan kan saayii namaa laatu. Mee kottu guyyaa meeqa hojjedhaa jedhaa? Guyyaa sanbataa maal godhaa? Na waaqeffadhaa jedhe. Dhalmanne mikinaa ta'uun nama na raarsa. Saayitii booda raarsi kottu. Ina raaramooti waldaa dhannaan. Harka kee achi ol kaasi. Har'aa kaasee irraa hafaa jiraatta. Firfaarii nyaattu waan na barbaadda. Guyyaan sanbataa si haa dhaalu. Lafa Yesuus jiru irraa hafaadha waan ta'eef. Baran ofii koon gargaare waggaa dhufu hiyyeessan gargaara. Ameen jedhaa yaa kaata. Irraa hafaa. Qariin baay'isin. Iddirii sharaa malee nafseen qabdu. Iddirii nafuudha sharaadha jedhee nafsee kan qabu waa qaba. Iddoo biraa guyyaa 1,000 oolurra oobdii mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko ooluu naa guyyaa tokko sana mee sanbata guddaa godhadhu.